Appilikeeshinoota isin nama waliin itti fayyadamtan kan akka WhatsApp, Imo, Messenger, Telegram wantoota isin nama waliin itti communicate gootan qulfii isin malee namni tokko ittiin seenuu hin dandeenye yookaan ittiin qolfatanii isin malee namni baanfadhi isin duuba seenee itti keessan dandeenye tokkoon isin itti agarsiisa appii kana argachuudhaaf gaa sirriitti isin itti agarsiisa. Google Chrome keessa dhufuudhaan Oro Job jettanii barreeffattan hordoftoota kiyyaa ergasii search godhattan gaa haala kanaan gaa isinii dhufaa weebsaayitiin kun weebsaayitiin jalqaba irratti jam question joon yeroo tokko gattuutanii ergasii gaa weebsaayitiin kun gaafa isinii dhufe gaa haala kanaan iddoo searchii baaringii kanarratti gaa laa okaa jechuudhaan barreeffattanii ergasii search gootanii ergasii hordoftoota kiyyaa haala kanaan gaa suuraan tun gaafa isinii dhufte yeroo tokko suuraa tana gattuudhaan haala kanaan ol butuudhaan gaa ol harkifachaatuma gaa hordoftoota kiyyaa ol harkifachaatuma gaa haala kanaan ergasii gaa gara gadii kanatti argachuu dandeessan hordoftoota kiyyaa salphatti bakka appilikeeshina kana irraa argachuu dandeessan dhuftan appii as tuqaa buufadhaa kan jedhu godhatti gaa daawunlood hojii kana gattuudhaan gaa appilikeeshina keenya gabbuufachuu dandeessu ergasii gaa erga haala kanaan gabbuufattan gaa mishin isin gaafata alla gootanii ergasii piniitti godhattanii keenyaaf kana mataa kalama sadii afur hojii waatti godhadhu raayitiin godha ergasii kalama sadii afur isin gaa kan barbaaddanti godhattanii basmaasii yooti godhachuu barbaadan haaluma kanaanii manoon godha ergasii haala kanaan gaa appilikeeshinootaan cufuu qabsan itti agarsiisa. Haala kanaan gaa appilikeeshina qolfachuu barbaachisan iddoo mallattoo iddoo kana gattu godhan gaa yeroo tokko haala kanaan gaa mafkeenya appilikeeshiniin amfredee cufuu akka namni seenuu hin barbaanne cufuu barbaachisan haala kanaan dhufa messengeraan filadha messengerii koo namni itti koo kan arginu yoo barbaade haala kanaan mallattoo iddoo kana yeroo tokko gattu gaa ergasii fakkeenya godha cufama jechuudha. Ergasii gaa haala kanaan akkuma margaa jirtan kana messengerii koo qulfii qaba jechuudha. Haala kanaan amma gaafa namni messengerii koo seenuu barbaade qulfii paatarnii itti godhisan itti naqame malee seenuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan fayyadamu hordoftoota kiyya like, share, follow godhuun dagatiin aadaa appilikeeshinoota keessan qulfii irra dhaabaadha. Turtii gaarii.